Dhaabbileen jalqabaa kanneen akka Space Solar dhaabbilee hedduu dinagdee hawaasaa sochoosan keessaa tokko yoo ta'an waggoota 10 dhufan keessatti dameen daldalaa doolaara tiriliyoona 1.8 akka ga'uuf tilmaameera. Opereetoroota kanneen akka Virgin Galactic fi Blue Origin waliin ayyaanaaf gara urjiitti qajeelaa jira. Kun waan ajaa'ibaati. Laaboraatooriin baayootekinooloojii Interstellar Lab jedhamu kun poolota baayosfeeraa fi mana magariisaa kan humna harkisaa baay'ee xiqqaa qaban oomishuun hawaa keessatti lubbuu horsiisuu irratti hojjechaa jira. Kanaaf guyyaa tokko haalli qilleensa hawaa haala fayyaa keenyaa fooyyessuuf gargaaruu ni danda'a. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti yeroo ammaa namoota 6 keessaa tokko kaansariin du'aa jiru. Kanaaf London keessatti kan hundaa'e dhaabbanni BioOrbit warshaa qorichaa hawaa keessatti ijaaruun wal'aansa dhukkubaa fooyyessuuf kaayeffateera. Yeroo ammaa kana wal'aansa kaansariif hospitaala dhaquun qorichoota karaa hidda dhiiga keenyaa lilmoodhaan fudhanna. Kunis yeroo dheeraa kan fudhatudha. Guyyaa guutuu hospitaala keessatti dabarsuu qabnaa jechuudha. Garuu qoricha kaansarii kana erga argattee booda lilmoo of waraanuun ofumaan yoo of tajaajiluu dandeesse hospitaala dhaquun sin barbaachisu. Mana teessee tajaajila kana argachuu dandeessa. Kun akka ta'uuf yaalaa jirra. Sababiin isaa wanti kun ta'uu kan danda'u tokko kiristaalota qorichaa hojjechuudhaani. Kun kiristaalota. Harkisni dachee sochii moolekiyuulii irratti dhiibbaa waan qabuuf as lafa irratti kiristaalota uumuun rakkisaadha. Haa ta'u malee hawaa keessatti bakka humni harkisaa baay'ee xiqqaa ta'etti suutaan kiristaalota oomishuun ni danda'ama. Lafa irratti akkaataan itti kana gootu hin jiru ta'us wantoota akka Vomit Comets kana harkisa dachee xiqqeessu keessatti yaaluu nan barbaada. Garuu sun humna harkisa xiqqaa ta'e sekoondii muraasa qofa siif kenna. Kun immoo kiristaalota uumuuf yeroo ga'aa miti. Gosa qorichaa irratti hundaa'uun kiristaalota kana uumuun torbanoota yookiin ji'oota fudhachuu danda'a. Egaa kun asoosama saayinsii fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee adeemsi kiristaalonni ittiin uumaman qorannoo waggoota 10 lakkaa'aman irratti kan hundaa'edha. Saanduqi kun kan ittiin ol geessinudha. Kuni teeknooloojii keenya yeroo jalqabaaf agarsiisuuf kan fuunee deemnudha. Laaboraatooriin saanduqa keessa jiru kun ji'a tokko booda buufata hawaa idil addunyaa ni ga'a. Haa ta'u malee danqaa hedduu mudachuu danda'a. Mul'ati keenya olaanaan dhaabbati keenya BioOrbitiin buufata mataasaa kan oomisha kanaaf tajaajilu waan qabuuf kiristaalota kana heddumminaan oomishuun gara lafaatti fiduudha.